gaandiirra mana bajaajii bitteetti laatte bajaajii jalaa gurguratee badeente immoo hin gadda galtee qabsiifatte. Bukoo waan baay'ee isaa biyya alaatti galte sammuun maraata irraa tokko manni diigamaa jira. Warri gaandiirra mana bitanii diigamaa irraa inni dhagaa ijaaran inni keessaa duuba na shaangara. Way dabqa shamarran keenyaallee waaqatti taasisa. Ani kun ijoollee baay'ee kameera bad warri itti mudhiisan malee Kiristoos manni baay'ee ijoollee shamarranii jala. Obboloonni shamarranii dammaqaa ofirratti yeroo ammaa obboleessi ati tiruu tokko waliin boraafattee baate homaa kee miti. Dhugaa Waaqayyo dammaqaa ofirratti. Inni iyyuu kan kee akkaawuntii irraa fudhatee deemee dhaltuu wajjin taa'anii obbolee haadha omti keeyyuu nama nama. Ilaa jechuudha. Hojii keessan irra jirtanitti waan harka keessan keessa jiru malee waan harka ala namaarra jiru hin amanina. Obboloonni koo dammaqa. Ollaan akkam bulte beeka akkatti bulee abbaatu beeka jedhe. Keessumaa namoonni ji'a kana keessa aarsaa gurguddaa kaffalaa jirtan. Dhugaa Waaqayyo ofirratti dammaqa. Ta'in odeessinaa shibbu koonke ta'uun dibakkee jira. Akka nama maallaqa dhiira nyaachisne hin ta'in haasofne. Kun haadha koo maqaa keessaniin addana kana jira. Gaafa wayyaa bittan faa viidiyoo tokko uffattanii as yaatan viidiyoon keessa faa baay'ee jira. Ashamaa harka fuudhee jalatamtoota kabajamtoota hordoftoota keenya jira jirtu keessanii annagaa kootii galata Waaqayyoo akkuma argitan kan jira. Egaa ganamas ta'u hojii sarkaa qabaadhu har'a akkuma argitan jechuudha viidiyoo daawwattanii dhaggeeffattaniirtu. Waan soba ta'ee miti kun waan dhugaa irratti hundaa'edha malee jechuudha. Obboleewwan keenya shamarran biyya Arabaa yeroo hundumaa in dubbanna, yeroo hundumaa of eegaa jenna, yeroo hundumaa waa hundaanuu maal jennee isinitti himne jechuudha. Baay'ee jechuudha namoonni hedduun ni dubbatu. Akkasumas immoo namoonni baay'een ni dogongoru, birrii isaanii ni nyaatamu maallaqa isaanii jechuudha. Akkasumas immoo tuyyuu jechuudha waa hedduudha jechuudha. Uffata isaa amma akkuma dhaggeeffattan jechuudha. Yeroo uffata bitan tokko tokkoon viidiyoo waraabanii uffata uffatanii fuulduratti viidiyoo baafattanii qayyaratti jette kinoo mucayyoon tun garuu abbaa manaatii miti jette jechuudha. La dhiira hin biraate jechuudha. Osoo abbaa manaallee ta'e abbaan manaa kabaja namaaf qabu haala akkasiisaniin nama hin ajaju jechuudha. Maaliif haadha manaa ofii jechuun waan hundumaa ofiiti. Haadha manaaf abbaa manaa jechuun tokko jedha akka amantii kamiitittuu kana fakkaata hordoftoota keenya. Akkasumas immoo maallaqa keessa namuma hin taane ittiin ergina namni ittiin waan barbaade jireenya ofii fooyyeffata jechuudha. Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e obboleewwan ofii akkasi akka amma ishiin jettu kan haadhumti ofiituun amanamtuu jetti keessa darbite jechuudha. Mucayyoon waa argitu malee akka naasoftu namni waa argu malee akkanumaan lafaa ka'ee miti waa haasa'u jechuudha. Kanaafuu waan biraa isiniin jedhu ammallee of eeggadhaa isin jechuu barbaada. Warri turre silaa turree jirra, warri keessa turtanii jirtu. Warroonni keessa hin turre, warroonni haaraa dhuftanii adaraa maallaqa keessa namuma ta'etti isin ergina. Akkasumas namni wajjin haasoftan nama akkamiiti? Ani nama akkamii wajjin haasaa jira? Nama akkamii wajjin oolmaan kiyya? Hojii madaamii yoo fixe maalan hojjedha? Kana karoorsaa dhugaan isiniin jedha. Hojii madaamii yoo fixxan waan boru isin fayyadu hojjedha. Waan galtanii boru hojjechuu dandeessa wayii hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Guutee jira ogummaaleen garagaraa YouTube irratti gaafa search gootanii ilaaltan ogummaa harkaa haa ta'u waan barbaadan barachuu ni dandeessu jechuudha. Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e hojii madaamii yoo xumurtaniituma yeroo qabaattanii jechuudha. Namni akkasitti illee yeroo qaba jedhee hin yaadu garuu gaafa yeroo yoo qabaattan haga nama wajjin waan hin taane raawwattan namoota walitti haasoftanii maallaqa keessanis kara hin taaneen amma baajaajii fa'aa bichisiifatee jechuudha. Ittiin akka barbaadetti jiraachaa jira jetti jechuudha. Kinuuti mucayyoon garuu inni hoo abbaa manaa qaba haadha manaa qaba jechuudha. Sinii galee haadha manaa isaa jalaa tokkummoo jette baajaajii gurgurate jette. Baajaajii gurguratee galtee qabsiifattee
jette laa ishii waan haadha manaa isaa taateef sinii galee waan haadha manaa taateef seerrillee ishiidhaaf ni murteessa jechuudha sinii galee isin immoo warri haadha manaa hin ta'in warri maallaqa keessan gara hin taanetti ergitanii nyaatamtanii mana ijaarii lafa bitii jettanii wantoota akkasii saniin osoo hin beekin feesbuuk irraan jaalattanii waan adda addaatiin sooshaal miidiyaa garagaraatiin walitti dhuftanii waan akkasii raawwattanii maallaqa keessan humna keessan akkaataa itti fiddan beekaasiniin jechuu barbaade kanan tokkoffaa irratti jechuudha namni gaafa maallaqa akkatti fide beeku akkuma argeen godhu jechuudha sinii galee miti. Waggaa 7 waggaa 8 waggaa meeqa biyya namaa hojjetanii kan waan takka hin qabne jiru waan kan maatii ofiitis yoo ta'e haala malee gargaaruun bayeessa miti jechuudha sinii galee maatii ofii haala malee gargaaruunis haala malee namni maatii ofii gargaaruun jiru irra caalaan soba maatii keenyatti balleessini kana goone yoo gootaniif jechuudha birrii waggaa 2 caala isiniif fixu maatii keessanii. Moogotaniif sirriitti yoo sanuu gadi buutanii waan hundaan ulaagaalee hunda guuttaniif waggaa 2 caala isiniif fixu yookaan immoo kan waggaa takkaa kan birrii ji'a 5 ji'a 6 tanarra isiniif fixu jechuudha dhugaa yoo dubbanne jechuudha anis gama kiyyaan maatii koo gargaaran ture deeme jechuudha maatii kiyya gargaaraa hojjechaan ture jechuudha sinii galee ofii kiyyaafis kophaatti maatii kiyyaafis kophaatti hojjetachaan ture sinii galee miti. Haa xiqqaattus jechuudha kanuma argitanii dhugaa dubbachuuf yoo ta'e ani yeroo tokko ofitti boona maaliif jennaan namni hoggaa baay'ee ture hoggaa dheeraa ture namni waan tokko hin qabne amma hoggaa 7 taa'ee anumaan qabu hoggaa aganaa taa'ee anumaan qabu kan jedhu guutee jira jechuudha ani odoon hagas hojjedhe homaa hin qabaanne natsumaan nan maraadha jechuudha nan maraadha maaliif akka itti fide waan hin beekuuf jechuudha namni akkatti maallaqa fide beeku akka yoo badellee akkasumatti nama guba jechuudha haalaan taane hin gaafa balleessitan maallaqa keessan akka itti fiddan yaadadhaa isiniin jechuu barbaade tanan jechuudha dhugaa dubbachuuf yoo ta'e kana fakkaata hordoftoota keenya oduu isintiin baay'iseen jira ifamaa soorii isiniin jecha nagaa turaay turtii gaarii isiniin jedha egaa warroonni irraa of eeguu barbaadan irraa of eeggachuu hin dandeessu warroonni immoo irraa of eeggachuu hin dandeenye kiyya nangatu kiyya waan akkasiiti waadaa waliin qabnaa warreen jettanis keessattuu warri waadaatti namanina isinii galee waadaatti hin amanina nama jaaladhu malee hin amanin jedha jechuudha sagalee waaqayyoo nama jaaladhu malee hin amanin waan jedhuufu kanaafuu isin waadaa naa galee jira waadaa walirraa qabna jettanii faa jechuudha namoonni hedduun maallaqa keessanitti fixanii qullaatti isin hambise jechuudha. Kan wal biraa deebi'an hedduu jira jechuudha dhugaa dubbachuuf yoo ta'e ani wantoota baay'een nagaa hoola guyyaa kana hoon gadi ba'e jechuudha namoonni biyya ormaatii galanii akkaataa isaan itti jiraachaa jiran hunda nan dhagaa jira nan argaa jira garuu maal jettu isin Video YouTube kee guddifachuu fi maalii kee guddifachuu fi naan jettu yoo nani waan haaraa waan akkasii kan isinii fidu YouTube kee guddifachuu fi maalii yoo waan haasoftu dhabde ati teetuun beektu akkas waan akkasii sannaan jettu jechuudha. Thank you so much. Namni waan ofii barbaadu haasaa waan ta'eef anis waan ofii kiyyaa barbaadu waan isin fayyada jedhe malee hin dabarsu kana fakkaata isiniin jedha qophiileen keenya nama bashannansiisanis itti qabannee isinii dhufna oraa bulaa deebanaay laayikii sheerii itti mummuddaatoo dafaa 7,000 yoom nageessan kinoo ji'a tokko oli 7,000 nagaa maaloo isiniin jedhee isin kadhachaa jira. Yaa Oromoo jedha biyyi kana fakkaata. Oraa bulaa deebana.